ummanni naannaa Finfinnee jiran godinni addaa Finfinnee warra sa'aa 24 baandiraa lummuxxii qabatee deemu jechuudha. Waa biraatiif onnoon jennee beektanii. Waa biraatiif hin cabne. Wanti isaan itti cabaniif sababa amantiitiin, sababa oromummaa isaanii akka isaan irraanfataniif, oromummaan isaanii akka xiqqaatuuf. Isinii galee warra keessaa goota ture kan akka Taaddasaa Birruu Jeneraal Taaddasaa Birruu isaaniin keessaa fixaniiti ayyoota isaanii keessaa fixanii akka isaan oromummaa isaaniitiin mataan gadi cabee amantaa sababa amantaatiin amma naannaa wannoo yoo deemtan yeroo hunda Gabreelii fi Mikaa'elii fi maaliin kabuu naannaa Finfinneetti. Maaliif ittiin lafa keenya qabachuuf, ittiin handhuura keenya gadi jabeeffachuuf ummanni keenya asitti Gabreeliitu gadi bu'ee, asitti Gabreeliitu gadi bu'ee jedhamanii achirraa buqqaanii zabanyaa beeta kiristaanaa ta'anii jiraatan jechuudha. Isinii galee mana jireenyaa tokko lafa bal'aa tokko yoo wannoo jedhan asitti wannoo Mikaa'ela gadi bu'ee, asitti Maaramii gadi bu'ee, asitti Tsabalatu sinii ba'ee jedhamuun akkasitti jedhamuun lafti isaanii irraa fudhatameeti achitti immoo deebi'anii lafuma sana irratti qabeenyuma isaanii sana irratti zabanyaa ta'anii isinii galee zabanyaa ta'anii achi qaxaramanii jiraatan jechuudha. Lafa abbaa isaanii Tsabalata irraa ba'e jechaa achitti bakkuma Tsabalaa sanatti immoo itti qaxaramanii zabanyaa ta'anii achirra jiraatan jechuudha. Uummanni Tuulamaa naannaa keessa keessattuu naannaa Salaalee jiru jechuudha. Qeesiin tokko afaan Oromootiin ol ba'ee qaddasuu hin danda'u jechuudha. Rabbi samiirra jiru afaan Oromoon akka waan hin dhageenyetti ilaalanii jechuudha. Isinii galee kanaafu waan kana qeerroo naannaa Salaalee jiru ilmaan Tuulamaa warra eenyummaan isaanii irraa mulqame san kaasuuf wantoota gurguddaa dalaguu barbaachisaa jechuudha. Wantoota gurguddaa isinii galee ammaan fakkeenya shaarbii kana hidhadhee jira uffata illee ofirraa qaba jechuudha. Shaarbii kana uffachuuf ani shaarbii kana uffachuuf oromummaa kiyya ofirraa morqee araba ta'uu na barbaachisa jechuudha. Akkasitti fudhachiisanii sammuu isaanii keessatti amaarre Oromoo beeta Magdas aygabaam. Oromoo yuun jedhan san gaallaa beeta Magdas aygabaam jedhanii mooraalii isaanii cabsanii jechuudha. Mooraalii isaanii san akkasitti gadi cabsanii jechuudha. Isinii galee kanaafu Oromoon Tuulamaa naannaa Finfinnee jirtan godina addaa Finfinnee oromummaan keessan akkasiniif deebu yoo ka barbaadan ta'e jalqaba amantii mataa keessanii dhaabbachuu qabdan. Beeta kiristaana mataas keessanii gad dhaabbachuu qabdan jechuudha. Lafa keessanii irratti abbaa biyyummaa keessan agarsiisuu qabdan jechuudha. Isinii galee Gabreelii fi Mikaa'elii wanti inni baatii fi baatitti qabeenya Oromoo irra gadi bu'uuf hin jiru jechuudha. Isinii galee wanti inni sa'a 24 qabeenya Oromoo irratti gadi bu'uuf hin jiru jechuudha. Mee Mikaa'elii fi Gabreeliin yeroo tokko naannaa Amaaraatti bu'e jedhanii isaanii dubbatu dhageessanii beektanii? Arsii keessatti isaa gabbuu argitanii beektanii? Harargee keessatti isaa gabbuu argitanii beektanii? Jimmaan keessatti ka gabbuu argitanii beektanii? Walloon keessatti ka gabbuu argitanii beektanii? Naannaa Finfinnee san soqa jechuudha. Isinii galee akkasitti uummata keenya maallaqa qabeenya isaanii irraa fudhatanii sababa amantiitiin goyyoomfamanii akkasitti galan jechuudha. Isinii galee kanaafu Oromoon Tuulamaa oromummaa keessan sin irraanfachiisanii jiran uffannaan isin uffattan wanti sin leellistan wanti nyaanni sin nyaattan waan amaarummaa nafxanyummaa waan urgaa'u jechuudha. Isinii galee kanaafu adda durummaan oromummaa keessan bartanii oromummaa keessanitti deebitanii obbartanii akka Oromoo kutaa 11tti waan kana ofirraa molquu qabdan jechuudha. Amantiin maaliif bu'a jechaa jiru garuu qabeenyi keenya kan itti mulqamaa jiru kan itti diigamaa jiru sababa amantiitiin. Isinii galee hin beektanii marti keessanuu Oromoon naannaa Salaalee jiru sagalee Oromoon naannaa Salaalee jiru Oromoon Tuulamaa naannaa Salaalee jiru uummata sabboontota ture, uummata waaqeffataa ture, uummata oromummaa isaatti amanu ture jechuudha. Warra oromummaa kiyya ofirraa hin mulqu. Oromummaa kiyya ofirraa hin mulqu warra jedhe ajjeesanii kaan biyyaa baasanii kaan rasaa isaan nyaachisan jechuudha. Isinii galee kanaafu Oromoon Tuulamaa lafa isaarratti qabeenya abbaa isaarratti isinii galee qabeenya abbaa isaarratti gibiratti kaffalaa deebiseellee maallaqa kaffalee awwaallama jechuudha.
Sinigalami deebi'ee lafa kee irratti ati maal jechuudha mana fi qabdutti kiraa kaffaltee keessa jiraatta jechuudha. Wanti biraa hiikaan biraan kennamuuf jechuudha. Kanaafuu qeerroon salaalee maaliif gabba'ee falmachuu jida ka jettaniif nafxanyaan የነፍጠኛ ስርዓቱ ጀደኒ ወንቲሳን ባተኒ ቱራን ኡመተናና ፍንፍኔ ጅራሪቱ ዱግዳቲ ባቴ ፊዴ ዱፈ ጀጁ ስኒገለ ወራ ሚኒሊክ ሌዱ ኤጀናን ዱግዳቲ ባታ ቴዱ ስኒገለ ወራ ነፍጠኝማ ሌልብሱ ወራ ኬሳሞ ገዲ በኤ ኦሮሙማ ሳ ኡርጋው መታ ዳኒ አጀሰኒ ጀጁ ከና ከመ ፈከኛ ቄስ በላይን ፍዳቹ ደንዴሰን ጀጁ ቄስ በላይን warri adda durummaa lakkii nuti afaan oromootiin qaddasachuun feenu gaallaa beeta magdasaa gabaam jedhanii ilmaan naannaa finfinneeti jechuudha. Ijoollee salaalee ijoollee buraayyuu keessa baay'inaan wanni hin jirtu. Ijoolleen salaalee baay'inaan hin jiranii garuu hin jiran wantoonni muraasni jechuudha. Sidii galee wantoonni muraasni hin jiran. Ijoolleen naannaa buraayyuu keessa jirtu ijoollee shukutee, jalduu, giincii, amboo, laga amboo ijoollee oolota afaatu naannaa san jiraata jechuudha. Sinigalee maaliif naannaan kuni karaan amboo keessa kaba'u buraayyuu keessa ture amma garuu naannaa burcuqqootti gad deebisanii jiranii karaa ashawaa meedaa keessa kan darbu jechuudha. Duraan garuu buraayyuu keessa darbee gafarsaa fi buraayyuu addaan kutee amboo fi bootaa biraa deemaa ture jechuudha. Kanaafuu ijoolleen Oromoo karaa naannaa Oromoon tuulamaa amantiin cabe. Amantiin mooraaliin isaa akka ol hin kaane akka mooraaliin isaa kufu. Sinigalee akka isaan oromummaa isaaniitiin mataa ol qabatanii hin deemne oromummaa isaanii akka isaan hin baranne amma yoo argitanii jirtan yoo ta'e mee yeroo amantaa yeroo masqalaallee ilaalaa yeroo ximqataallee ilaalaa sinigalee baandiraa lumutti uffatanii jalatti xibabii jedhanii xibab afaan amaariffaatiin afaan isaan haasa'an dirasiin afaan amaariffaa waliin makaa jechuudha. Afaan amaariffaa walitti makaa walitti wal keessa borcanii haasa'an jechuudha. Sinigalee kanaafuu Oromoon tuulamaa sababa amantiitiin kufee caccabsanii akka isaan oromummaa isaanii hin barre akka isaan oromummaa isaaniitti qaanfatan taasisanii asiin gahan jechuudha. Waan san ofirraa mulquuf ka'anii falmachuu qaban. Afaan isaaniitiin amantaa keessan jijjiirradhaa isiniin jechaan jiru. Sinigalee amantaan ka dhuunfaati. Sinigalee Oromiyaan kan mara keenyaati amantaan ka dhuunfaati. Ani amantaa kiyya beeka malee amantaa namaa keessa seeruu fedhu garuu Oromoon maaliin cabee Oromoon tuulamaa maaliin kufee akka inni ol hin kaane maaliin dugda isaa dhaani maaliin dugda isaa akka inni dugda isaa ol qabatee hin deemne sinigalee namni tokko dugda yoo dhaame dugda isaa sanaaf ol qabamee hin deemu jechuudha. Isaan dugda hidha cikkutanii jechuudha. Sinigalee uummanni tuulamaa hidha isaa cite keessaaf keessattuu tuulamni naannaa Finfinnee jiru hidha kutanii akka inni ol jedhee namummaatti hin deebineef. Sinigalee anga akka inni namummaatti hin deebineef jechan taane mataa kana sinigalee mataa kana jechan taane waqaranii akka isaan oromummaa isaaniitti ol jedhanii mataa ol hin qabanneef tumamanii asiin ga'anii jechuudha. Sinigalaame kanaafuu Oromoon tuulamaa waan biraa yoo dadhabdan Oromoon naannaa godina addaa Finfinnee ijoolleen salaalee gootonni Taaddasaa Birruu ka'aatii falmadha oromummaa keessanitti itti boona. Ani Oromoo jedhaa mataa ol qabadhaa waggaa 150 kaastanii oromummaa keessanitti qaanfachaa dhuftan jechuudha. Oromummaa keessanii mataan itti sin cabaa ture jechuudha. Ka'aatii falmadha. Sinigalame. Ka'aatii falmadha. Oromummaa keenya yoo nuti ofirraa lakkii otoo argitanii uummanni tuulamaa naannaa Finfinnee jiru godinni addaa Finfinnee ka'ee karra shananiin karra cufee የነፍጠኛ ስርዓት የምትያርግተኒ አብይ ሚለሳ ዱዋ ከየዲ ፊገ ጀቹ ሚለሳ ዱዋ ኮቤን ፍረቱ ጀቹ ስኒገለ ማሊፊ ብሻን ከዱፉ መጋላ ቡራዩራ ሱሉልታ አራጋላፍ ጀቹ አይላንዲን ካወጀተሙ ጎዲነ አዳ ኦሮሚያ ከሰት ጀቹ ስኒገለ ከናፉ ዋንሰን ደለጉ ዋንሰነራ ኦጀቹቱ ኢሲን በርባቺ ሰጀቹ ስኒገለ Oromoo biraa mataan keessan kasi cabee oromummaa keessanitti itti qaanfattanii akkasiin mataa ol qabatanii hin deemne lafa abbaa keessanii irratti qabeenya keessanii irratti sinigalee qabeenya keessanii irratti beeta kiristaan ijaarramee bakka awwaalchaa qoffortee awwaallamuuf maallaqatti kaffalteeti jechuudha. Gibiratti kaffalteeti ati awwaallamta jechuudha. Nama boru
du'uufan deema jedhee tikkeettii kutataa jiru jechuu isin. Boru du'uufan deema ajjeefamuun oolu gaafan du'e bakka itti awwaalamu hin jiru jettanii baatiirraa baatiitti maallaqatti kaffaltan jechuudha. Bootaa kamiif lafa abbaa keessanii meetira 2 namni meetira 1.60 meetira 1.70 irratti awwaalama jechuudha. Isaafi lafa abbaa kee irratti qabeenya abbaa kee irratti wanni hojjettan jechuudha. Irratti awwaalamta jechuudha. Itti kaffaltanii itti gabbartaniiti. Sidii galee. Kanaafuu lafa keenya kennaa qe'ee keenya irratti qe'ee keenya gadhiisnee qe'ee abbaa keenya irratti wanti nuti zabanyaa taanu hin jiru jechuudha. Oromoon kutaa 11 kan inni falmataa jiruuf kaleessa illee maaster pilaanii ijoolleen keenya kadiddee ol baateef Oromiyaan hin gurguramtu. Oromiyaan ammaan booddee hiddi ishii buqqee baduun qabu jedhanii kan isaan ol baaniif falmataniif wayyaaneen godina addaa Finfinnee bal'isaa godina addaa Oromiyaa waan jedhamu addaan baasee adhuura Oromiyaa kana Finfinnee kana bal'ifadha kajetteef diddee jechuudha. Amma garuu mootummaan Abiyyi mootummaan Biltsiginnaa waan Oromoo jedhamtu san lafarraa balleessuuf waan Oromoo jedhamtu san ajjeesisiisuuf waan Oromoo jedhamtu san dhabamsiisuuf waan san dalagaa jira jechuudha. Ilmaan Tuulamaa naannaa Finfinnee jirtan waan kana beektanii adda durummaan ol baatanii falmachuu qabdi. Adda durummaan isinii galee. Kanaafuu waa'ee ijoollee Tuulamaarraa amma kana on dubbadhe hingaa waa'ee Kamaal Galchuu irraa waa xiqqoo ishii dubbachuu barbaada jechuudha. Ayyoonni keenya isin arrabsuufillee isin arrabsuufillee mooraalii dhabna jechuudha. Zim jechuufillee zima kan jenneef yoo zim jenne madaatu keessa keenya nu jira. Yoo dubbanne yoo zim jenne madaatu keessa keenya jira. Yoo dubbanne immoo hayyoota keessan qeeqxan nuun jettan jechuudha. Isinii galee. Hakkatu nu dhibee beektanii dubbachuufillee zim jechuufillee. Kanaafuu Kamaal Galchuu kaleessa mootummaa kana waan mitii guyyaa tokkootiin dhiiga sadhaamnaa jettee ture jechuudha. Isinii galee. Kamaal Galchuu qeerroon Arsii du'aa jira. Qeerroon Harargee dhumataa jira. Ati kaleessa nama ilmaan Oromootiif jecha aarsaa guddaa kaffalee eektiraatti galee moo akkuma jedhan sana waan abaawoo jedhamtu basaasisiin jedhanii wayyaaneen achitti su ergatte waan kanallee akka gadi ba'ee gargar nuu baasu barbaanna jechuudha. Eenyu Jeneraal Kamaal Galchuu isinii galee. Sila adda durummaan gaafa Jawaar mana hidhaa seenirraa kaasee adda durummaan qeerroo waliif fidee baatii 2 keessatti nama qeerroo leenjisiisee akkaataa isaan ittiin waraana booji'achuu danda'an nama taasisuu danda'u jechuudha. Nama sabboontota fidee sabboontota Oromoo warra hidhatan keessa warra jiru walitti qabee hinnin beeka maaliif warra adda durummaa wayyaanee keessatti uummata hidhatte wannoo jedhee dalagaa ture waan ta'eef si galee. Warri kaleessa duraan seenaa bareedaa qabdan ayyoonni keenya warri kaleessa seenaa bareedaa qabdan seenaa keessan of jalaa xureessaa jirtan jechuudha. Baatii 2 kana keessatti yoo xiqqaate qeerroo 5,000 leenjistee gabbaasuu dandeessaa ture jechuudha. Garuu wanti miidiyaa hawaasaa kanarra deemu jecha ati kaleessa dubbatte sanarraa walirraa si jalaa faalleessa jechuudha. Seenaa kaleessa ati hojjattee fi dubbiin ati kaleessa dubbattee fi dalagaan ammas ati dalagaa jirtu suuraan ati miidiyaa hawaasaarra waliin gadee deemaa jiru kuni waan ati dheengadda dubbattee fi dalagaa kee dheengaddaa sana gurraachessaa jira jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu isinii galee. Jeneraal Kamaal Galchuu warra sagalee tokkoon waan miti halkan tokkootiin mootummaa kana dhiiga dhaabuu dandeenya jettee afaan callaa taate jechuudha. Uummata afaan callaatiif dhaamsa kana qaba jechuudha. Kan akka Caalaa Bultumee uummata afaan callaa maaltu ani yeroo garii maal jedha beektanii uummanni kaleessa sabboontota ture kuni Abiy Ahmed marfee wayii waraana ta'ee waan inni dubbii kijibaa inni itti wannoo jedhuuf hin jiru jechuudha. Hin beeku jechuudha. Warri maasaraa san seenanii gadi ba'an taanaan bakka isaan Oromootti qaate dugda garagalfata jechuudha. Kanaafuu Jeneraal Kamaal Galchuu seenaa kee kaleessaa san ati du'aaf deemta nama guddaadha umriin kee guddaadha seenaa kaleessa ilmaan Oromoo biraa qabdu of jalaa xureessaa jirta jechuudha.
seenaa ilmaan Oromoo kutaa kudha tokko biraa qabdu ofirraa kaasaa jirta jechuudha. Uummanni Oromoo akka haqqiseessitu taasisaa jira jechuudha. Beekaan keenya yoo sa'aatii ammaa kanatti gabba'ee ilmaan Oromootiif hin dubbatiin, yoo ilmaan Oromootiif hin hojjetiin, eenyuyyuu haa ta'u, eenyuyyuu Oromoo kutaa kudha tokko keessaa kamiyyoo ta'e ani qeequuf duubatti hin deemu. Jeneraal Kamaal Galchuu badii guddaa keessa jirta. Bakka gita kee malee dhaabbataa jirta. Bakka sin ilaallanne dhaabbataa jirta. Warra siif hin malle waliin dhaabbataa jirta. Irraa of deebisi. Irraa of deebisi. Bakka hin taane jirta. Sinii galee gosatu gosaaf iyya. Oromootiif ijaaf iyyaaf sitti himataa jirra jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu video wanno suuraan kan kee miidiyaa hawaasaarra waliin gadee deemu kuni haalan taanetti fudhataa jira jechuudha. Oromoon haalan taanetti fudhataa jira jechuudha. Kaleessa seenaa ati kaleessa dalagde san, seenaa kaleessa balleessite san, seenaa gaarii ummaan Oromoo biraa qabdu san isa kaastee jirta jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu bakka hin taane jirta. Bootaan atamma jirtu kuni siin ilaallatu jechuudha. Yoo ilmaan Oromootiif dubbachuu baattellee, yoo ilmaan Oromootiif waa godhuu baattellee, garuu warra balaa baatee, warra kijiba baatee, ilmaan Oromootti deemu biraa dhaabbadhu siin jechuu barbaadna jechuudha. Dhaabbadhu. Ejjennoo mataa keetii qabaachuu qabda, qeerroo keenya leenjisuu qabda, qeerroo keenya bira dhaabbachuu qabda. Ati paartii biltsiginnaa yoo kataatu ta'e Oromoon haqqisee si tufa jechuudha. Oromoon haqqisee si tufa. Oromoon si alaanfatee si tufa jechuudha. Sinii galee. Kanaafuu warra kaleessa meelaala warra kaleessa Jawaar waliin taa'ee Jawaar harka Jawaar irraa nyaatee harka Jawaar irraa dhugee har'a biltsiginnaan galee jechuudha. Kamaal Galchuu jechuun nama waan mitii guyyaa tokkootiin mootummaa kana dhiiga dhaabuu dandeenya nama jedhetu har'a angaasaa waliin suuraan isaa mul'ataa jira jechuudha. Angaasaa waliin namicha sa'a 24 Oromoo irratti duulaa ture. Nama sa'a 24 waa'ee Oromummaa balleessuuf dalagaa oolu waliin suuraan kee mul'ataa jira. Jeneraal Kamaal Galchuu please waan kanarraa dhaabbadhu. Ilmaan Oromoo karaa ittiin Oromoon garbummaa ofirraa cabsitu ol bahiitii uummata keetti himi. Qeerroo keenya leenjisi. Qeerroo keenya waliin dhaabbadhu. Yoo kan sanii achi immoo atillee ani obboleessa ilma goobana daacceeti jedhiiti Oromoo kutaa kudha tokko gabba'ee dhaamsa. Yookaan immoo ani nafxanyaadha. Paartii bilginnaa keessa jira jedhiiti gabba'iiti dubbadhu. Jeneraal Kamaal Galchuu salphina guddaa keessa jirta. Bakka Oromoon si eegnetu nama bakka abbaatti eeggatanitu bakka wasiilaa namaa dhaqqaba jetti Oromoon. Bakka abbaatti isa eeggachaa ture jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu qeerroo keenya nuuf leenjista. Qeerroo keenya bakka guddaan nu geessa. Qeerroo keenya adda durummaan nuuf tiksita jennee si eegnee warra garaa bitamu nu jalaa taate jechuudha. Warra garaa bitamu wannoo beektanii booyyee beektanii booyyeen beektan marti keessanuu Jeneraal Kamaal Galchuu irra furdatee sangaa qalmaataaf ga'e fakkaata jechuudha. Sa'aatii kamitti sa'aatii ilmaan Oromoo dhiigni isaa dhangala'aa jirutti jechuudha. Kanaafuu yoo wanti biraa illee isinitti wannoo jechuu baate dhugaan Jawaarii isinii galee dhugaan Jawaarii isinaa liqimsu. Qeerroo keenya kan dhiigni isaa dhangala'aa jiru lafeen isaanii sinaa waraanu. Ayyoota warri jedhamtanii kaleessa ilmaan Oromoo daldalachaa baatan. Jeneraal Kamaal Galchuu ati dhuguma ani adda durummaan Jeneraal Kamaal Galchuu gabba'ee waa'ee isaa dubbadheen beeku jechuudha. Baay'ee isa kabaja, baay'ee isa jaaladhallee. Maaliif Jeneraal Kamaal Galchuu gabba'ee qeequuf hin danda'u jechuudha. Mooraalii sanillee hin qabun ture jechuudha. Garuu har'a sangaa qalmaataaf dhiyaate fakkaatee garaa dhiibee angaasaa waliin akkasitti sammuu keessa dhungataan jechuudha. Amma akka sammuun isaanii qafoo ta'e beeksisa jechuudha. Dhuguma wayyaaneen siin abaa basaasi jettee achitti si ergatte moo ati dhuguma qabsoo ilmaan Oromootiif eektiraa galte. Qabsoo ilmaan Oromootiif eektiraa galte moo wayyaaneetu achitti qeerroo abaa nu basaasi jedhee achitti si erge jechuudha. Warra har'a dhaaba abaa'oo keessaa yaatanii paartii keessan gadhiistanii paartii bilginnaatti galtaniif kuni mara keessanuu ilaallata jechuudha. Isinii galee warra artistoota taatanii
paartii bilginnaa galtan paartii bilxiginnaatti warri galtan isinillee silaallata jechuudha. Isinii galee isinillee silaallata jechuudha. Warri kaleessa nuti Oromoof dhaabbanne jedhanii Oromoof dhaabbanne warri jedhan har'a garaa bitamanii jiran jechuudha. Oromummaa isaanii ofirraa mulqanii lafa kaa'anii jiran jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu, Caalaa Bultumee, Faayisaa Leellisaa warra Oromoon adda durummaan beekutu har'a Oromoo qeerroo keenya basaasaa jira jechuudha. Dhugaa qeerroo keenya dhoksaa jira jechuudha. Sayyoo danda'a yookaan immoo Tsaggaayee danda'a waa'ee isaa jalqabatti illee haasa'aa ture. Inni warra kaleessa farda TPLF ture. Kanniisa filadhaa jedhee tiishartii kanniisa ofirraa qabdu bara 97 harka adda durummaan qabatee deemaa ture jechuudha. Sa'aatii kaafa wannoom Dr. Mararaa fa'aa sa'aatii mo'atanii sagaleen hatame sanatti jechuudha. Kanaafuu garuu ani Caalaa Bultumee illee Faayisaa Leellisaa illee Kamaal Galchuullee bakka sanatti san eegne jechuudha. Isinii galee ani bakka gurguddaatti isaan eegaa ture jechuudha. Caalaa Bultumee otoo Haacaaluun hin ajjeefamiin dura jecha wayii dubbatee ture jechuudha. Jecha sanallee irra laallanneen ture. Maaliif dhala namaatii hin balleessa. Garuu sa'aatii Jawaar hidhametti sa'aatii Haacaaluun wareegametti isaan paartii kana waliin dhaabbachuun isaanii baay'ee akka isaanitti qaanfadhu ture jechuudha. Hawwii Tazarraallee asumarraan artist Hawwii Tazarraa warra adda durummaan magaalaa Buraayyuu keessatti wayyaaneen isaan cafaqaa turte jechuudha. Isaan reebaa turte jechuudha. Isaan ilmaan Oromootiif jecha otoo hin ta'iin seenaa isaanii ofii isaaniif seenaa isaanii of xureesse kan wanta isaan amma dalagaa jiranitu wanta isaan amma dalagaa jiranitu akkanani jecha kana jedhu na taasise jechuudha. Isinii galee kanaafu warri adda durummaan kaleessa wayyaanee waliin wal fuuldura dhaabbataa ture waan wayyaaneen maallaqa isin barbaadan kafaltii isin barbaadan isinii kaffaluu diddeefi malee dhugaan ilmaan Oromoo tokko isin boochisu ta'ee har'a waa biraa dhiisaati Haacaaluu magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefamee dhugaasaa dhufkame sanaaf jecha Oromoon gadi baatee dhumatuu qabdii ture jechuudha. Isinii galee Jeneraal Kamaal Galchuu adda durummaan dhugaa mucaa kana akkamitti dhokata jedhee nama adda durummaan gabba'ee qeerroo leenjisuu qaba ture jechuudha. Akkaataa gabbayi waraana nuubani jechaan hin jiru jechuudha Jeneraal Kamaal Galchuu. Garuu qeerroo keenya walitti qabee tarsiimoo kamiin akka isaan deemuu danda'an nama waraana keessa waggaa dheeraa ture yoo xiqqaate Jeneraal Kamaal Galchuu yoo xiqqaate waggaa 15 ol waraana keessa turee jira jechuudha. Hin beeka jechuudha. Qeerroon akkaataa kamiin akka waraana hiikachuu dandeessu. Karaa kamiin akka wannoo fudhachuu dandeessu. Qawwee fudhachuu dandeessu gorsuu danda'aa ture jechuudha. Qeerroo yookaan wannoo Arsii keessa taa'ee miti. Oromiyaan wannoo baay'ee qabdi. Isinii galaami. Oromiyaan caakkaa gurguddaa qabdi jechuudha. Caakkaa san keessatti qeerroo kana walitti fidee akkasitti waan akkasii san dalaguu danda'a ture. Garuu Jeneraal Kamaal Galchuu har'a sa'aatii Jawaar edaasin Oromummaan keessan Jeneraal Kamaal Galchuu Oromummaan kan kee waan Jawaar sabboonaa ta'eefi atillee sabboonaa fakkaattee wannoo jechaanii turte jechuudha. Basaasaanii turte jechuudha. Jawaariin basaasaa turte jechuudha. Ati nama Jawaariin maddii taa'ee mootummaa kana waan miti guyyaa tokkootiin sagalee dhiiga sadhaabuu dandeenya jettee dubbatte jechuudha. Isinii galee mee ilaala maal jedhan beetanii namni saayiba bira hoolu fakkaataa jedhan. Isinii galee saayibni kan kee shittoo gurgura yoo ta'e urgooftee galta jechuudha. Saayibni kan kee wantoota ajaan yookaan immoo wanta ajaa'u tokko keessa oola yoo ta'e isuma waanuma ajaa'u qabattee baltaa jechuudha. Amma Jawaar Mohaammed mana hidhaatti darbamee jennaani saayiboonni isaa angaasaa ta'an jechuudha. Amma angaasaa urgaa jechuudha. Wallaahi maal siniin jedhare angaasaa suuraa tokko argitanii jirta yoo ta'e angaasaan as dhungataan jechuudha. Mataa isaa kana dhungataan jechuudha. Saayibni isaa Jawaar mana hidhaatti darbamee jennaan Jawaar mana hidhaatti darbamee jennaan saayiba angaasaa godhateen jechuudha Jeneraal Kamaal Galchuu. Isinii galaami. Kanaafuu maal jetti Oromoon mammaaksa tokko isiniif mammaaka. Oriin harree keessa oolee dhufe dhuufuu baratee galaa waan jedhamu tokko jira jechuudha. Amma Jeneraal Kamaal Galchuu angaasaa fa'aa waliin oolee jennaani akkaataa ittiin Oromoo gurguratu karaa kamiin Oromoo akka basaasu barataa jira jechuudha.
kana waan kana isirraa argaa jirra jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu bakka kanatti si eegne bakka abbaatti si eegne bakka wasiilaan u hanqatte si galee dhugaa kaleessa ijoolleen baay'een keessan ol baatanii Jeneraal Kamaal Galchuu qeeqaanii turta jechuudha. Duraanillee biltsiginnaa ta'ee jira. Oromoof dalagaan jiru maali jettanii yeroo sin qeeqxanillee ijoollee baay'ee keessanillee wal arrabsaa turre wal lolaallee turre jechuudha. Akkamitti nama Oromoof waan gurguddaa dalagaa ture akkamitti akkas jettanii jennee siniin jedhee nama walitti kaane mara keessanuu dhiifama sin gaafadha jechuudha. Sin galee maaliif Jeneraal Kamaal Galchuu irra angaasaa urgaa jechuudha. Kaleessa qabsaa urgaa qabsaa urgaa Jawaar urgaa jechuudha. Arrammoo hangaasaa urgaa jechuudha. Sidi galee Jaafar Ariifaa urgaa jechuudha. Kanaafuu Jeneraal Kamaal Galchuu namni Jeneraal Kamaal Galchuu eeggate nama gaangeerraa dhala eeggate jechuudha. Nama gaangeerraa dhala eeggate. Sidi galaami nama gaangeerraa dhala eeggate jechuudha. Ijoolleen keessaan dhuftanii natti bilbiltan narratti hin bilbilina. Messenger kiyya otoo firraa incufiin seenee waan ta'eef narratti hin bilbilina yaada kiyya xumuradhee ba'a yaada kiyya na ficcisiisa. Kanaafuu Jeneraal Kamaal Galchuu bakka hin taane jirta irraa of deebisi. Si galee Oromummaa urgaayi angaasaan urgaayiniiti. Angaasaan urgaayiniiti Oromummaa urgaayi. Bakka si eegne jirta waan ta'eef. Si galee gabayaa waan jaalattu arrabsiti kanaaf si qeeqaa jira jechuudha. Sini galaami kanaaf si qeeqaa jira. Jeneraal Kamaal Galchuu ka'iiti Oromoo urgaayi ka'ii Jawaariin urgaayi yoo waan biraanuu dalaguu baattellee yoo waan biraanuu wannoo jechuu baattellee dhiigni haa caaluu siyaa nyaatu. Dhiigni haa caaluu siyaa nyaatu lafee qeerroo fi qarree Oromoo bilisa si baasee biyyatti si galche sun inni siyaa waraanu. Dhugaa Oromootu hatame jechuudha. Dhugaa ilma Oromootu hatame. Dhiiga qeerroo 5,000 itti wareegameetu kan mana hidhaa keessatti wareegamee dhalatti kan wayyaanee nama 5,000 isinirraa fixe nuun jettee nu amanteetu inni siyaa waraanu Jeneraal Kamaal Galchuu. Dhugaan Oromoo angaasaa waliin akkati dhaabbatu sin godhu jechuudha. Atii fi angaasaan harka dhiigaati. Atii fi caalaa bultumee ilmaan Oromootiif harka dhiigaati jechuudha. Warra dhugaa Oromoo irra dhaabbatee warra Oromoon dhiiga isaatti gannaqee Oromummaa isaa itti dhabee itti dhiitamee ulfitti wareegamee ilmaan xixiqqoon snaayiperiin mataan addaan faca'eeti Abiy Ahmad aangoo dhufe jechuudha. Har'a dhugaan Oromoo dhabameeti Oromoo irratti kumaandi poostii fi du'aa fi ajjeechaan irra labsamaa jira jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu dhugaan lafeen gootota Oromoo siyaa waraantu yoo ati haqa Oromoo irraa daqiiqaa tokko irraa dabdee ati Jawaariin basaasaa jiraate yoo qeerroo basaasaa jiraate qeerroo nu ijaarta too jennu Jawaariif ol baatee nuuf dubbatta too siin jennu harcaatota nafxanyaa waliin si argine jechuudha. Ati suuruma ati angaasaa waliin maannaa ta'uuf waliin suuraa kaati. Angaasaa waliin maal ta'uuf suuraa kaati. Si galee ati Oromoo urgaa'uu dhiistee wantati angaasaa waliin beekumsa kam qabamoo dalagaa kam qabamoo maal waliin mari'atu ayyoota Oromoo baay'eetu jira jechuudha. Hamma san otoo angaasaa waliin suuraa kaatu otoo deemtee siidaa Minilik irratti siidaa Minilik waliin hawultii Minilik waliin suuraa kaatee raattee nu wayya ture jechuudha. Maaliif Minilik kaleessa harmaa fi harka nu muree malee har'a kan harmaa fi harka nu mursiisaa jiru Abiyyi jechuudha. Deeggartoota Abiyyiin bira dhaqxee waliin suuraa kaate jechuudha. Jeneraal Kamaal Galchuu dhaamsi kun si ilaallata jechuudha. Warra kaleessa Jeneraal Kamaal Galchuu mana hidhaa darbame. Anu waan meeqa haasaa ture jechuudha. Garuu wanti guyyaa lamaan kana wanti deemaa jiru paartii bilginnaa waliin laal nama sa'a 24 maqaa balleessii Oromoo irratti banu waliin suuraa ka'ee gadhiifate jechuudha. Sini galee kanaafu Jeneraal Kamaal Galchuu gantoota warra kaleessa Oromoo fakkaatanii Oromoo gurgurachaa baatan siniin jenne jechuudha. Akka Oromoon mataa walitti hin fidanneef
warra paartii bakka meeqatti jaarrataa baata. Akka Oromoon mataa waliin qabattee hin deemne akka paartiin Oromoo tokko hin taane nama harka lafa jalaatiin boolla qotaa ture jechuudha. Isin barree baramma isin galee isin barannee jirra jechuudha. Isin barannee jirra jechuudha. Mee yaada kanarratti yaada kamaal galchuu irratti keessaaf gahetatu ijoolleen sii koomandoo otoo seentanii yaada naaf kennitanii waan kanarratti sirri barbaada jechuudha. Isin galee yaada otoo seentanii naaf kennitanii ijoolleen sii koomandoo yaada kanaaf kennitan barbaada jechuudha.